Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalala isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hangaduma sagantaa kanaatti wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessani jajjabeeffadha laayikii sheer godhuu hin dagatina akkasumas gama maatii chaanala kanaa warri dhufin sabiskiraabii godhuudhaan miseensa maatii chaanala kanaa ta'uudhaan oduu wayitaa fi ammee kan biyya keessattiif kan biyya alaa argachuudhaan itti bohaaraan affeerraa kenna gara maatii chaanala kanaa sabiskiraabii godhuudhaan koottaa. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Waraanni bilisummaa Oromoo loltoota komaandoo mootummaa Bilxiginnaa biyya alaa yookaan Iraaqitti leenjii gahaa fi leenjii adda ta'eef ga'umsaan leenji'an jedhaman kan mootummaan itti abdatuu fi abdii guddaa irraa qabu. Kan raayyaa ittisa biyyaa irraa adda ta'e kan kallattiidhaan ajajni muummichi ministeeraa kennuuf qofaan socho'an. Kan mootummaan Bilxiginnaa reediyeesii kiiloomeetira 100 irratti ofiin eeguuf qopheeffate irratti waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa raawwatuun miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun rifaatu guddaa keessoo mootummaa Bilxiginnaatti uumee jira. Haleellaa kanaan wal qabatee gama gaggeeffamee fi akkasumas gabaasa yookaan riippoortii dhiyaateen muummichi ministeera Itoophiyaa dheekkamuudhaan miira isaa to'atuu dadhabuudhaan gara sodaachisaatti fi doorsisatti ce'uudhaan walga'ichi yookaan mariin gaggeessaa turan adda bahuun dhagahamee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa isiniin kenna. Oduu olmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'as bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa Bilxiginnaa irratti raawwateen injifannoo gagabbataa argadhe jedhee jira. Dabalata odeeffannoo kana isiniin kenna. Oduu biyya alaatiin Ameerikaatti abbaan siyaasaa fi dargaggeessi ganna 31 fi beekamtii qabu tokko walga'ii irratti yookaan marii irratti haasaa gaggeessaa osoo jiru haleellaa rasaasan irratti raawwatameen lubbuun isaa dabree jira. Ameerikaatti immoo rifaatu guddaa uumee jira. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Ameerikaaf guyyaa dukkanaati jechuudhaan dubbatee jira. Biyya ollaa teennaa kan taate Keeniyaa Naayiroobitti har'a haaluma wal fakkaatuun haleellaan qondaala mootummaa ol'aanaa tokko irratti haleellaan raawwatamee jira. Haleellaan raawwatameenis lubbuun isaa darbee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabna. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin guutuu oduu wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Mariin ajajoonni waraanaatii fi jeneraalonni waraana mootummaa Bilxiginnaatii fi muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad gaggeessaa turan dheekkamsa uume sodaachisaa fi doorsisaan xumuramee jira. Lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa Bilxiginnaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru. Akkuma itti fufetti jira. Lolli kun bakka mootummaan itti eegaa ture bira dabruun yaaddoo uumuun isallee dhagahamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo tibbana fufteedha naannawa magaalaa Finfinneetti tarkaanfii fudhataa jiruun loltoota mootummaan Bilxiginnaa abdatuu fi abdii irra kaa'ate hedduu hojiin ala taasisuun rifaatu kiiloo 4tti uumee jira. Humna loltoota mootummaan Bilxiginnaa leenjii addaatii fi cimaa biyyoota alaatti leenjisee ture. Komaandoo addaa mootummaan Bilxiginnaa itti abdatuu fi amanu irratti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii cimaa fudhatuudhaan hedduu hojiin ala taasisuu kan beeksise yoo ta'u, humnoonni kunneen humnoota loltoota Elite Force yookaan immoo komaandoo addaa biyya Iraaqitti leenjii addaatii fi ga'umsa qabu leenji'anii mootummaan ofiin eeguuf qopheeffate yoo ta'an waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf bobbaafamanii waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa irratti raawwateen hedduu hojiin ala taasisuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Miidiyaaleen garaagaraallee gabaasanii jiru. Kun immoo keessoo mootummaa Bilxiginnaatti yookaan waraana mootummaa Bilxiginnaatti raafama hamaa uumuun dhagahamee jira. Humnoonni waraana leenjii addaa Iraaqitti leenji'an kunneen baay'inni isaanii 60,000 kan ta'an yoo ta'u, ajaja raayyaa ittisa biyyaatiin kan hin sochoone yookaan immoo lakkoofsi isaanii kan raayyaa ittisa biyyaa keessa hin jirre ta'uunis beekamee jira. Ajajni isaanii kallattiidhaan muummicha ministeera Itoophiyaa irraa kan darbuuf jedhamee jira. Humnoonni kunneen magaalaa Finfinneetti marsuudhaan raadiyeesii kiiloomeetira 100 irratti mootummaa Bilxiginnaa eeguuf kan leenjifamanii qopheeffaman jedhamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo kiiloomeetira 100 bira dabruudhaan Finfinnee irraa kiiloomeetira 15, 20 fi 30 irratti komaandoo humna addaa mootummaan Bilxiginnaa biyya alaatti leenjisee galche kana irratti haleellaa raawwateen hedduu hojiin ala taasisee jira. Haleellaa kanas guyyoota 3 dabran kana walitti aansuudhaan sulultaana aanaa muloo dagam akkasumas liiban cuqqaallatti yoo ta'u, haleellaan waraanni bilisummaa Oromoo hanga funyaan Finfinneetitti fuulla'uun raawwate kun raadiyeesii kiiloomeetira 100 bira dabruudhaan kan raawwatame ta'uun mootummaan immoo bakka eegee olitti raawwatamuu isaa amanee jira.
Lola bakkoota isaan eeganii olitti deemaa jiru kana walqabate mootummaan Bilxiginnaa muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmedii fi ajajoonni waraanaatii fi jeneraalonni waraana mootummaa Bilxiginnaa marii gaggeessanii jiru. Ajajootaa fi jeneraalonni waraana mootummaa Bilxiginnaa kunneen immoo marii gaggeeffame kanarratti gabaasa akka dhiyeessan taasisuudhaan gabaafni dhiyeeffamee jira. Gabaasa dhiyeessaniin waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana 4,000 kan hin caalle akkasumas hidhattoonni faannoo 8,000 hin caalan jechuudhaan gabaasni dhiyaatee jira. Waggaa kana jalqaba irratti baay'inni miseensota waraana bilisummaa Oromoo 4,000 kan taran yookaan kan caalan yoo ta'u kan faannoo immoo 60,000 ni caalu yookaan ni ta'u jedhamee gabaafni dhiyaatee jira. Lakkoofsi miseensota waraana bilisummaa Oromootii fi hidhattoota faannoo yeroo ammaa kanatti sababni inni gadi bu'eef jechuudhaan ragaan isaan dhiyeessan waraana bilisummaa Oromootiin walqabatee tokkoffaa hojii dippiloomaasii hojjetameen loltoonni yookaan miseensonni waraana bilisummaa Oromoo 20,000 ol harka kennatanii jiru. Lammaffaa haleellaa yookaan tarkaanfii bakkoota garaagaraatti miseensota waraana bilisummaa Oromoo irratti fudhatameen loltoonni miseensa waraana bilisummaa Oromoo 20,000 ta'an immoo hojiin ala ta'anii jiru. Kun madaanii jiru, kun immoo ajjeefamanii jiru jechuudhaan dhiyaatee jira. Hojiilee hojjetaman kanaan baay'inni miseensa waraana bilisummaa Oromoo jalqaba waggaa kana 40,000 turan yeroo ammaa kana 4,000 kan hin caalle ta'anii jiru jedhamee jira. Haaluma wal fakkaatuun hidhattoonni faannollee jalqaba waggaa kanaa irratti 60,000 kan turan yeroo ammaa kanatti tarkaanfii raayyaan ittisa biyyaa irratti fudhataa turen lakkoofsi isaanii gadi bu'ee jira. Sababni isaas hedduun isaanii tarkaanfii irratti fudhatamaa turen harka kennatanii jiru. Hedduun isaanii immoo hojiin ala ta'anii jiru. Yeroo ammaa kanatti lakkoofsi isaanii 8,000tti gadi bu'ee jechuudhaan yookaan 8,000 qofa jechuudhaan gabaafamee jira. Gabaasa waraana bilisummaa Oromootti walqabatee dhiyaate irratti yeroo ammaa kana miseensonni waraana bilisummaa Oromoo 4,000 qofa isaan sunniinuu kan ajajoota fi kan ajajoota eegan jedhamee dhiyaate kun maal jechuudha jechuudhaan namoonni yaada kennan ajaa'iba jedhanii jiru. Kanaan walqabatee namni tokko yaada gabaabaa kennee jira. Yaadni gabaabaan inni kennees sila uf sobumoo biyya sobumoo uummata sobu waraanni bilisummaa Oromoo maal akka ta'ee fi hangam akka baay'atu uummanni ni beeka. Waraanni bilisummaa Oromoo isaan jedhan kan biraati moo kama amma biyya keessa Oromiyaa godinaalee hunda keessa jiru kana yoo ka isa ta'u taate kibba ka jiru qofti kuma meeqa kan giddu gala akkasumas dhihaa fi kibba baha Oromiyaa jiru yoo walitti hidhame hanganuma ta'amoo isaan ka bira nutti himaa jiru jedhee jira. Ajajoota fi jeneraalonni humna waraana mootummaa Bilxiginnaa kunneenis waraana mootummaa Bilxiginnaa ilaalchisuunis gabaasa dhiyeessanii jiru. Gabaasa dhiyeessan irratti tokkoffaa loltoonni mootummaa Bilxiginnaa lola fedhii hin qaban. Keessattuu gama baadiyyaa deemuudhaan loluu hin barbaadan, fedha hin qaban. Kan gama baadiyyaatti ajaja fudhatuun bobbaafaman hedduun isaanii achumaan hafu. Hanga ammaatti loltoonni 75,000 hidhannoo guutuu wajjin badanii jiru. Marsaa dabreetti 60,000 leenjifnee bobbaafnee turre amma hin jiran. Lammaffaa walumaa galatti waggoota 3 darban loltoota mootummaa irratti miidhaan guddaan dhaqqabee jira. Lola waggootan 3 darbe kana keessatti yoo xiqqaate loltoonni mootummaa 200,000 ta'an lubbuu dhabanii jiru kana ajjeefamanii jiru. Kan madaa'an immoo dachaa kana 2 yookaan 3 ta'uu danda'an. Walumaa galatti waggoota 3 darban miidhaan guddaan humna waraana mootummaa irratti dhaqqabee jira jechuudhaan gabaasni kan dhiyaate yoo ta'u gabaasni dhiyaate kun immoo muummicha ministeera Itoophiyaa akkaan dallansiisee dheekkamsiisee gara ajajoota fi akkasumas jeneraalota waraana mootummaa doorsisutti ceehuun dhagahamee jira. Muummichi ministeera Itoophiyaa dallansuudhaan miira keessa seenuudhaan miira isaa to'atuu dadhabuudhaan ajajoota fi akkasumas jeneraalota waraanaa hojii keessa hin jirtan. Tokkoffaa loltoota amansiisuu hin dandeenye. Loltoota amansiisuuf gahumsa hin qabdan. Lammaffaa loltoonni kun hundi yeroo dhumanitti iccitiin isin keessaa diinaaf dhaqqabaa kan ture wanti argisiisu jira. Innis humni waraanaa 200,000 kun guutuun dhumuun iccitiin diinaaf dhaqqabee humnoonni kun miidhaan akka irratti dhaqqabu taasifameeti malee akkanatti miti jedhee jira. Gara biraatiin immoo iccitii diinaa kennamaa jiruun walqabatee diinni akka hin banne taasisee jira. Sadaffaa hojii keessan dhiiftanii hojii daldala kotorbaandiitti galtanii jirtu. Hedduun keessan sababa kanaan hojii keessan dagattanii jirtu. Kanaan walqabatee immoo akkanumatti wal bira kadabarruu miti. Tokkoo keessan ni salphattu. Hunda keessan hidhatti isin guura. Ani immoo teknooloojiin lola waan gaggeessuuf waaqnis waan na gargaaruuf diina koo ni injifadha. Isin garuu ni salphattu jechuudhaan itti dheekkamuu fi doorsisuun dhagahamee jira. Dhugaan jirtu garuu gabaasa kanaan walqabatee waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kanatti 4,000 qofatu jira jechuun waan hin fakkaannee fi waan hin taane
kuni eenyullee kan hin amanne. Kammaan torbaanota kana keessa bakkoota garaagaraa irraa eebbifaman kuma meeqa ta'u? Kunis yaada keessa yoo gale dhimma kana kan faalleessu ta'a. Garuu waggoota 3 darban keessatti waraanni mootummaa 200 ta'u lubbuu isaa dhabuu yookaan dhumu akkasumas kan madaan dachaa kanaan 2 yookaan 3 ta'uun inni kun yoo xiqqaate malee hin guddatu. Yeroo garaagaraatti humnaan ilmaan hiyyeessaa bakkoota garaagaraa irraa dirqamaan guuranii miliyoonaan kan lakkaa'amu marsaa hedduutti gara mooraa waraana leenjii geessuudhaan achirraa bobba'aa turan. Humnoonni kunneen immoo miliyoonaan kan lakkaa'aman, baay'inni isaanii immoo daa'immanii fi umrii waggaa 18 gadi ta'uun isaanii miidhaan kun akka irra dhaqqabu taasisee jira. Kan nama gaddisiisu garuu ilmaan hiyyeessaa lola bu'aa hin qabneef, lola hiika hin qabneef, lola kaayyoo fi kallattii hin qabneef qoraan waraanaa ta'uun isaanii waan nama gaddisiisu. Walumaa galatti biyyi lolaan misoomtu hin jirtu, nageenyi balaa hin qabu, mootummaan rakkoo jirtu warroota hidhatan yookaan qaamolee hidhatan waliin gadi taa'ee rakkoo isaa mariidhaan furuun waan barbaachisuudha. Lolli waggootan 7 dabran gaggeeffamaa tureyyuu diinagdee biyyattii daaraa godhee jira. Ammas furmaata hin arganne. Kuni osoo furmaata hin argatin lola biraatiif of qopheessuun biyyattii miidhuudha. Rakkoo ta'e mariidhaan furadhu jennaan mootummaa. Kun akkuma jirutti ta'e lolli har'as bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa Bilxiginnaatti fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaraatti tarkaanfii loltoota mootummaa Bilxiginnaa irratti fudhateen injifannoo argadhe jedhee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa Shawaa Lixaatti har'a barraaqan haleellaa humnoota mootummaa Bilxiginnaa irratti raawwatuu fi haleellaa raawwateenis injifannoo argatuu beeksisee jira. Shawaa Lixaa aanaa Gindabarat magaalaa Kaachis jedhamtutti haleellaa humnoota mootummaa Bilxiginnaa irratti raawwateen hedduu addunyaa kanarraa godaansise, hedduu madoodhaan adabee kan harkaan qabeessa akka jiruu fi akkasumas haleellaa raawwate kanaan meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa ganda coomee mana argaa jedhamutti loltoota mootummaa Bilxiginnaa irratti raawwate loltoota mootummaa Bilxiginnaa 27 addunyaa kanarraa godaansee 23 madoodhaan adabee 5 immoo jiratti harkaan qabu beeksisee jira. Gama meeshaatiin isnaapara tokko BKM 2 AKM 12 boombii 8 fi rasaasa hedduu akkasumas meeshaalee waraanaa biroo hiikkatu beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa aanota garaagaraa keessatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatu beeksisee jira. Lixa Oromiyaa aanaa Baabboo Gambeelitti tarkaanfii humnoota mootummaa Bilxiginnaa irratti fudhateen loltoota mootummaa Bilxiginnaa hedduu hojiin ala taasisuu beeksisee jira. Haleellaa humnoota mootummaa Bilxiginnaa kanarratti raawwateen loltoota mootummaa Bilxiginnaa hedduu addunyaa kanarraa godaansisee hedduu madeessee 4 immoo jiratti harkaan qabu beeksisee jira. Gama meeshaatiinis meeshaa waraanaa hedduu irraa hiikkatu kan beeksise yoo ta'u AKM 12 yeroodhaaf irraa hiikkamuun odeeffannoon nu ga'ee jira. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota biroo garaagaraattis haleellaa raawwataa ooluu beeksisee jira. Haleellaa bakkoota garaagaraatti raawwateenis miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Haleellaa bakkoota garaagaraatti raawwate kanaan loltoota mootummaa Bilxiginnaa hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madoodhaan adabee kan harkaan qabees baay'ee ta'uu guutuu odeeffannoo kanaa yeroo itti aanutti akkuma nu ga'e qabannee kan dhufnu ta'a. Oduu biyya alaatiin Ameerikaatti dargaggeessi ganna 31 abbaa siyaasaa fi dhageettii guddaa qabu tokko kan maqaan isaa Chaarlii Kiirk jedhamu sagantaa tokko irratti argamuudhaan haasaa osoo taasisaa jiru haleellaa irratti raawwatameen lubbuun isaa darbee jira. Ajjeefamuun nama kanaa Ameerikaatti rifaatuu guddaa uumee jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp yaada kenneen ajjeechaan kun ajjeechaa suukaneessadha. Guyyaan kun Ameerikaaf guyyaa dukkanaati. Baay'ee gaddee jira. Baay'ee aaree jira jedhee jira. Akkasumas ergaa viidiyoodhaan miidiyaa hawaasaa isaanii Truth Social jedhamu irratti maxxansaniin Chaarli miliyoonota nama dammaqseedha jedhee jira. Akkasumas har'a yeroo rifaatuu fi ulfaataa kana keessatti warri isa jaalatanii fi isa beekan tokkummaadhaan dhaabbatanii jiru. Chaarliin nama biyya isaa jaalatu akkasumas jireenya isaa guutuu biyya isaa Ameerikaaf dabarsee kenneedha jedhee jira. Dhugaa fi bilisummaaf dhaabbachuun nama fakkeenya guddaa ta'uudha. Namni akka isa dargaggootaan jaalatame hin jiru jechuun dhaamsa kanneenii fi kan biroollee dabarsuudhaan dhumarratti Ameerikaaf guyyaan kun guyyaa dukkanaati jechuudhaan ergaa isaanii golabanii jiru. Kiirk erga haleellaan irratti raawwatamee booda eegdota dhuunfaa isaatiin gara hospitaalaa geeffamee achumatti lubbuun isaa darbuun himamee jira. Dhukaasichaan booda namni tokko to'annaa jala ooluun himamee jira. Garuu haleellicha keessa harka hin qabu jechuudhaan gadi dhiifamuunis himamee jira. Namoonni 3,000 ol sagantaa Chaarli Kiirk hordofuuf bakka ba'anitti Chaarli Kiirk kan ajjeefame
Poolisoonni nama isa ajjeese qabuudhaaf hordoffii taasisaa jiraachuulleen himamee jira. Haaluma wal fakkaatuun biyya ollaa teennaa tan taate Keeniyaatti ogeessi seeraa tokko dhukaasa itti banuudhaan haleellaa irratti raawwatameen ajjeefamuun rifaatuu guddaa uumee jira. Magaalaa guddoo Keeniyaa Naayiroobiitti daandii namoonni itti baay'atan irratti abbaa seeraa ol'aanaa tokko konkolaataa keessatti itti dhukaasuudhaan haleellaa irratti raawwatameen ajjeefamuun uummata biratti rifaatuu uumee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamoodha. Hanga yerootti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagaatti nu turaan immoo hawwii kennaa. Nagaatti nu tura.